oduu teenya jalqabaatiin. Dooniin boba'aa qarqara galaanaa Yamanitti qabamte ta'isii akka hin taane Eertiraan hubachiifte. Tibbana dooniin takka tan alaabaa Eertiraa qabdu qabamuu booda mootummaan Eertiraa ibsa baaseera, bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin poolisiin Saawud Arabiyaa lammii biyyattii Itoophiyaanota seeraan alaatiin deemaa ture to'achuu beeksise. Lammiilee Itoophiyaa 200 ol ajjeesuudhaaf guyyaa eeggachaa jirtu Saawud Arabiyaan ammallee Itoophiyaanota daangaa irratti qabuu jabeessiteetti, bal'inaan dhageessu. Oduu itti aanuun Adoonaayi ambasaaddara ayyaana irreechaa ta'uun dhagahame. Ta'us abbootiin gadaa dhimma kana kan haalan yoo ta'u, hedduun waa'ee Adoonaayiif ayyaana irreechaa irratti mormii qaban ibsataniiru. Ayyaana irreechaatiif ambasaadarummaa bal'inaan dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin immoo kantiibaa magaalaa Finfinnee barattoota biyyattii qabxii olaanaa fidaniif ergaa baga gammaddanii dabarsan. Aadde Adaanech Abeebee erga ijoolleen Oromoo qabxii seena qabeessa galmeessanii booda ibsa laatan qabu bal'inaan dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media oduuf odeeffannoo teenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota baay'ee biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aatti isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin. Eertiraan dooniin tibbana qarqara galaanaatti qabamte tanisii akka hin taane hubachiifte. Haaluma kanaan imbaasiin Eertiraa Londanitti argamu gabaasa miidiyaalee idil addunyaa hedduu kan dooniin boba'aa hagayya 20 qarqara galaanaa Yamanitti butameera alaabaa Eertiraa fannifatee osoo socho'uu qabamee jechuun dhiyeessan mormuun guutummaatti dooniin kun abbummaanis ta'ee galmeedhaan Eertiraa waliin hidhata tokkollee akka hin qabne beeksiseera. Ibsa hagayya 25 baaseen imbaasichi gabaasa Reuters, AFP, BBC fi miidiyaaleen biroo dhiyeessan odeessa sobaa jechuun kan balaaleffate yoo ta'u, dhaabbanni daldalaa galaanaa Biriteen UKMTO'n kan oduu kana keessatti akka madda jalqabaatti caqafame dooniin kun alaabaa Eertiraa qabaachuu isaa akka hin eerres falmeera. Imbaasichi akka jedhetti dhaabbanni daldalaa galaanaa Biriteen UKMTO'n gaaffii dhimma kana qulqulleessuudhaaf dhiyaateef deebii kenneen ejjennoo kana mirkaneesseera. Akka ibsa sanaatti gabaasni dhaabbata daldalaa galaanaa Biriteen waa'ee taatichaa irratti baase UKMTO hijaakii 118 jedhamuudhaan moggaafame alaabaa Eertiraa ilaalchisee waan caqase garuu hin qabu. Dhaabbatichi dabalataan akka ibsetti odeeffannoon hawaasa biratti argamu akka agarsiisutti dooniin Sibuu waan jedhamuudhaan beekamu kun qabeenyummaan isaa kan Eertiraa yookaan biyyattiidhaan hidhata kan qabu miti jedha imbaasichi. Dooniin dhaabbata galaanaa idil addunyaa IMO biratti imala dhoksaadhaan kan deeman Shadow Fleet jedhamu keessatti kan ramadamu ta'uu ibseera. Ergamaan dhaabbii Eertiraa dhaabbata galaanaa idil addunyaa IMO akka mirkaneessanitti galmeen IMO lakkoofsa IMO 92 duwwaa 476 jalatti markabicha abbummaan isaa kan hin beekamne jechuun galmeesseera. Misiyoonichi dooniin kun gowwoomsaa fi alaabaa Eertiraa kan fannifate ta'uudhaan abbummaas ta'ee galmee seeraa Eertiraa keessa akka hin jirre mirkaneesseera. Imbaasichi miidiyaaleen kun safuu seeraa gaazexeessummaa dhiisuudhaan taatee kana maqaballeessiif duula odeeffannoo dogoggoraa Eertiraa irratti gaggeeffamuuf itti fayyadamaniiru jechuun yakkeera. Sibuuwwan dooniin boba'aa alaabaa Eertiraa mirmirsituu fi qoqqobbii Ameerikaa jalatti argamtu jechuun ibsame handaara galaanaa Yaman keessatti butamuun gara Soomaaliyaatti akka fudhatamte gabaasee ture. Akka Reuters odeeffannoo UKMTO irraa argadheera jechuun gabaasetti yoo ta'u, namoonni hidhatanii jiran 6 doonitti butaniiru. Eertiraan garuu dhimmicha haaluu irratti argamti. Oduu biraatiin. Adoonaayi ambasaaddara ayyaana irreechaa ta'uun dhagahame. Ta'ullee abbootiin gadaa dhimmicha kan haalan yoo ta'u, taateen kun namoota hedduu biratti mormii uumeera. Ayyaana guddicha uummataa akka ta'e ayyaanni irreechaa yeroo dhiyaatutti atakaaroo cimaan dhalachuu jalqabe. Ayyaanota Itoophiyaa keessaa kophaatti baafamee takka amantaa waliin takka ammoo saboota biyyattii biraa waliin waa'een isaa ijoo dubbii ta'uudhaan kan beekamu ayyaanni guddaan sabichaa irreechi baranaas biyyoonni qubaan lakkaa'aman yeroo hafanitti waa'een isaa falmii kaasuu irratti argama. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa ayyaana irreechaatiif ambasaaddara haarawaatu muudame jedhame. Taateen kun baratama
beekamaa ta'uu baatus wanti ayyaana irreechaa baranaatiin wal qabatee mudate isa dur irraa adda ture. Haaluma kanaan dhalataan naannoo Tigraay Itoophiyaatti dhiibba uumaa dura akka ta'e Adoonaay ambasaaddara ayyaana irreechaa akka ta'e muudametti ibsame. Waggoota dura Saggax Fammis jechuudhaan namoota miiliyoona 6 ol TikTok gubbaatti kan argate Adoonaay kaleessa hoteela tokkotti abbootii gadaatiin waamamee akka ambasaaddara ayyaana irreechaa ta'etti ibsameera. Adoonaay ambasaaddara irreechaa ta'uudhaan wal qabatee dhimmichi falmii cimaa yoo kaasu hedduun abbootiin gadaa dogoggora guddaa dalaganiiru jechuun mormii qaban ibsataa jiru. Namni kamuu aadaaf duudhaa saba tokkoo baratee beeksisuu kan danda'u ta'ullee ammatti nama aadaaf duudhaa saba kanaarraa homaa hin beekne muuduun garuu balaa sana caalu fiduu danda'a jedhu warri dhimmicha morman. Adoonaay ambasaaddara ayyaana irreechaa ta'eera jechuun ayyaana irreechaa bakka bu'ee guutummaatti beeksisuu deeggaruuf ergaa ayyaanichaa namoota biraan ga'uuf dirqama qabam. Gaaffii guddaan garuu ayyaana kanarraa yoo homaa hin beekne kan jedhu ture. Bakka isaa dhalattoonni Oromoo beekamtii qaban hedduu waan ta'aniif maaliif isaan hin muudamne jechuun hedduun gaafachaa jiru. Dhuguma Adoonaay ammatti namoota Itoophiyaa keessatti dhiibbaa uuman yoo ta'an ayyaana irreechaa beeksisuus ta'ee hubachiisuu nama danda'us ture. Faallaa kanaa garuu ayyaanni irreechaa dhuguma waan namni hordoftoota miiliyoona 6 qofa qabu beeksisuu yoo jenne soba guddaadha jedhu mormitoonni. Ayyaanni irreechaa ammatti ayyaana uummataa yoo ta'u isa uummanni miiliyoona 50 ol kabajatu akka ta'etti amanamam. Osoo dubbannu ayyaanni irreechaa ammatti ayyaana biyyaalessaa ta'u kaalaandariin guyyaa sana cufaa ta'uunis ni beekamam. Kana jechuun lammiileen Itoophiyaa yoo xiqqaate miiliyoona 80 kan caalan waa'ee ayyaana irreechaa beekuuf dirqamu yookaan ayyaana kana waan isaa dhagahuuf dirqamu akka jechuuti. Kana jidduutti namni hordoftoota miiliyoona 6 qabu garuu ambasaaddara ayyaana irreechaa ta'eera yoo jedhan waan wal dhiituudha jedhameera. Amma namoonni baay'een ayyaana irreechaatiif ambasaadarri dirqamaa miti jechuun kan amanan yoo ta'u, yoo dhuguma ayyaana kanaaf ambasaadarri barbaachise ayyaana kanaaf nama waan ayyaana kanaa sirnaan beeku ambasaaddara gochuun sirriidha jedhameera. Kan biraa namoonni Adoonaay ambasaaddara ta'uu mormaniif immoo tokko Oromoon qaamuma isa tuffatuuf bakka kennuudha jedhameera. Dhugaan jiru tokko kaleessaas ta'ee amma dura uummanni keenya argaa ture haga fedhan garaa laafanis ta'ee dhiisanis warri kaabaa garmalee Oromoo tuffachuun gita hin qaban. Gabaabinaan ilaaluudhaaf kaleessa namoonni baay'een Adoonaay ambasaaddara ayyaana irreechaa ta'eera jechuun Oromoon gariin isaanii gilindisee wayita gammachuudhaaf gangalatu kaan isaanii ammoo waa'ee isaa odeessuu irratti argamu. Gama biraatiin abbootiin gadaa nama sana kabajjee hoteelatti yoo yaamtu garuu faallaa kanaa ayyaana irreechaatiin wal qabatee ambasaaddara ta'eera ka jedhame Adoonaay waa'ee kana irratti viidiyoo daqiiqaa 10 yookaan viidiyoo sakandii 10 hin maxxansine. Kunis hagam akka Adoonaay Oromoo tuffatu akkasumas ammoo abbootii gadaa isa affeerte sanallee tuffatu mirkaneessa jedhameera. Kun ammoo salphina guddaadhaaf kan uummata saaxile yoo ta'u gaafatamtoonni yeroo kamuu caalaa warra Adoonaayif sadarkaa sanatti kabaja kenneedha jedhameera. Ambasaaddara ayyaana irreechaa irratti abbootiin gadaa ambasaaddara nama tokko godhanii muuduun kan danda'amu ta'ullee faallaa kanaa garuu biiroon aadaaf turizimii Oromiyaatis akkasumas biiroon aadaaf turizimii federaalaa dhimmicha beekuun dirqama ture jedhameera. Kan nama dhibu garuu biiroon aadaaf turizimii Oromiyaa taatee kaleessa uumameera jedhame kanarratti homaa akka quba hin qabne ibsameera. Abbootiin gadaa gareedhaan ijaaramaniiru jedhame dhimmicha akka quba qaban kan ibsame ta'ullee garuu abbootiin gadaa akka waliigalaatti ganamarraa ibsa kennaniin waa'ee ambasaaddara ta'ee muudamuu gurbaa kanarratti homaa hin beeknuu jedhaniiru. Poolisiin Saawud Arabiyaa lammii biyyattii Itoophiyaanota seeraan alaatiin deemaa ture to'achuu beeksise. Lammiilee Itoophiyaa 200 ta'an ajjeesuudhaaf beellama eegaa ka jirtu Saawud Arabiyaan tarkaanfii Itoophiyaanota qabuu jabeessiteetti. Haaluma kanaan poolisiin Saawud Arabiyaa naannoo Jizaanitti lammii Saawudii namoota Itoophiyaa irraa ta'an 13 seera daangaa cabsanii gara biyyattiitti galaa turan fuudhee deemaa osoo jiru to'achuu ibseera. Akka gaazexaan biyyattii gabaasetti paatrooliin bulchiinsaa waliigalaa Mujaahidiin naannoo Jizaan kun naannoo kanatti namoonni daangaa biyyattii cabsan heddummaataa dhufuun wal qabatee to'annoon naannichaa jabaateera. Kana jidduutti ammoo lammiin Saawud Arabiyaa tokko warra seeraan ala biyyattii seenan jedhame guutummaatti fuudhee deemaa ture. Lammiin Saawud Arabiyaa geejjiba isaatiin Itoophiyaanota fuudhee deemaa ture kun gara baalangaa ummataatti dabarfameera. Lammiileen seera daangaa Saawud Arabiyaa cabsaniiru jedhaman immoo adeemsi seeraa barbaachisu erga xumuramee booda gara qaamolee nageenyaa dhimmi ilaallatuuttis dabarfamaniiru. Akka gabaasni gaazexaa biyyattii agarsiisutti yoo ta'u lammiileen Itoophiyaa kun 13 yoo ta'an lammiin Saawud Arabiyaa isaan fuudhee ture immoo
nama tokko ture. Dubbi himaan bulchiinsa waliigalaa Mujaahidiin akeekkachiisa dhimmicha irratti kennaniin namoota seera nageenya daangaa cabsan gara Saudi Arabiyaa akka seenan kanneen haala mijjeessan, kanneen geejjibsiisan, dabrees ammoo dhoksuudhaaf kan yaalanii fi gargaarsa gosa kamiyyuu namoonni dhimmoota akkasiitiif kennan adabbii cimaatu isaan eeggataa jedhaniiru. Adabbiiwwan isaan eran keessaa hidhaa hanga waggaa 15 akkasumas ammoo adabbii maallaqaa haga riyaala Saudi Arabiyaa miliyoona takkaatti namoonni sun adabamuu danda'u jedheera. Dabalataanis konkolaataan geejjiba sanaaf oole guutummaatti irraa fudhatamu, mana yoo ta'e manni isaanii irraa fudhatamuu fi namoota yakka kana keessatti hirmaatan lammii Suudiitis ta'e kan biraa maqaan isaanii ummataaf ni ifoomaa jedheera dubbi himaan biyyatti. Dubbi himaan bulchiinsa waliigalaa Mujaahidiin yakki kun yakka haalaan hamaa guddaadha jedhamee ilaalamu akka ta'etti ibsan. Oduu biraatiin kantiibaan magaalaa Finfinnee barattoota biyyattii qabxii olaanaa fidaniif ergaa baga gammaddanii dabarsan. Adaanech Abeebee erga ijoolleen Oromoo qabxii seena qabeessa galmeessanii booda ergaa dabarsaniiru. Haaluma kanaan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee barattoonni bara barnootaa 2018 bu'aa qormaataa kutaa 12ffaa deebi'ee akka biyyaalessaatti qabxii olaanaa fiddan baga gammaddanii jechuun ergaa dabarfatan. Akkuma miidiyaalee biyyattii irraa deddeebiin dhagaa baatan ijoolleen Oromoo lama qormaata biyyaalessaa gosa barnootaa lamaaniinuu qabxii olaanaa galmeessaniiru. Kanaanis barataan mana barumsa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa damee Adaamaa Jaalal Girmaa qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2018 damee saayinsii uumamaatiin qabxii olaanaa jechuun 591.6 akka seenaa Itoophiyaatti galmeessiseera. Barataa Saadaam Abdulaziz Umar ammoo damee saayinsii hawaasaatiin mana barumsa bultii addaa ifa boruu Dodolaarraa qabxii 576.25 galmeessiseera. Qaxaleen lamaan sabaaf biyya boonsan kun gudeeda Oromoo keessaa ba'uun rakkoo waraana Oromiyaa dandamatanii qabxiilee gaarii galmeessituutu akka isaan jajaman taasise. Qabxiin barattoonni lamaan damee barnootaa lamaaniinuu galmeessisan kun akka biyyaatti tokkoffaa ta'uu isaa ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa ragaa bahaniiru. Kana hordofee Oromiyaa keessaa tabaate adde Adaanech Abeebee yookaan immoo kantiibaan magaalaa Finfinnee ergaa toora miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin dabarsaniin barattoonni keenya qabxii olaanaa galmeessiftan baga gammaddanii baga milkooftanii jetteetti. Kantiibittiin ergaa isaanii keessatti akka hubachiisanitti bu'aa qormaataa barattoota kutaa 12ffaa ifoomeen bulchiinsi magaalaa Finfinnee barattoota parsantii 32.3 dabarsuudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti argamam. Adaanech dabaluudhaan waggoota 12 dura kan hundeessine manni barumsa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa bara kanaas parsantaa 100 barattoota qoree dabarsuu danda'uu ibsuudhaan barataa mana barumsichaa kan ta'an barataa Jaalal Girmaa qabxii 591.6 galmeessuudhaan akka biyyaalessaatti tokkoffaa ba'uu isaa ibsaniiru. Kanaanis barataa kanaaf ergaa baga gammaddee dabarsan. Kantiibaa Adaanech Abeebee bulchiinsa magaalaa Finfinneetti mana barumsa shamarranii Ixeegeef mana barumsa bultii addaa dhiirota Galaan dabalatee manneen barnootaa 24 barattoota qoran parsantaa 100 dabarsaniiru jedhan.